Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu ammas barnoota keenya isa waa'ee hooggantummaa irratti olitti aanaatti barsiisaa jirru fudhannee isinii dhiyaanneerra nu wajjin turuu keessaniif gooftaan isin haa eebbisu baay'ee isin galateeffanna. Amma immoo guyyaa har'aa wanti nu isinii fudhannee dhiyaannee diina hooggantummaa isa jedhu kanatti walii wajjin ilaaluudhaaf barbaanna. Diinni saba waaqayyoo tooftaansaa inni guddaan ijoolleen waaqayyoo waa'ee sirna hooggantummaa akka isaan hin barre qabudha. Waa'ee sirna hooggantummaa ijoolleen waaqayyoo baraniinnaan akkuma barnoota keenya sadarbe irratti ilaallee waaqayyo isaan irratti hojjechuu waan jalqabuuf humna waaqa isaanii uffatanii eebba isaanii guutuu keessa akka isaan galan diinni waan beekuuf wantanni ijoollee waaqayyoo keessaatti fudhachuudhaaf barbaadu tooftaansaa inni jalqabaa sirna eebba isaanii kana jalaa miliqsuudha. Yeroo hundumaa diinni kana godhaa waaqayyoon waaqa keenya mo'achuu waan hin dandeenyeef wanta inni gochuu danda'u waaqayyomaan deebisee diina ijoollee isaatii akka inni ta'uuf tooftaa adda addaatiin ijoollee waaqayyoo keessatti hojjechuudha humni diinaa. Taabota waaqayyoo fudhatee Filisxeemitti galcheetu diinni taabonni kaleessa humna ijoollee waaqayyoo ture. Gidduu saba waaqayyoo yeroo inni dhufu iyyanii biyya balleessaa kan isaan turan amma garuu gaariirra taa'ee Filisxeem waan Israa'elitti deebifteef gaariima sana nama qabellee ajjeesuu jalqabe waaqayyo. Maaliifi eega fudhateetii booddee sirna jal'aatiin deebisee ijoollee waaqayyootiif kenne. Sirnuma jal'aa sanaan waan diina harkaa fudhataniif Filisxeem harkaa waan fudhataniif waaqni isaanii inni kaleessa isaan gargaaru haga diina isaanii ta'e. Wanti nu ilaaluun nuuf ta'u sagalee waaqayyoo keessatti haga du'i saba waaqayyoo keessatti adeemaa jiru inni guddaan gatii diinni jabaateef otoo hin ta'in gatii sirni hooggantummaa bulchuutii fi jalatti buluun ka'ee jiru iddootti buqqa'ee waan jiruuf diinni salphaatti ijoollee waaqayyoo keessatti hojii hojjechuu danda'a. Nama diigee waliin buluu akka namni hin dandeenye godheetu nama kukkutee ganda gandatti galchee olii wajjin ba'ee dhaabachuu akka hin dandeenye eega godhee booddee gaara irratti ba'eetu kan na danda'u haa ba'u jedheetu labsa. Kanaatiif haga wanti nu gochuudhaaf barbaannu diinni hooggantummaa maaliin ijoollee waaqayyoo akka isaan dhugaa kana keessan galleef qabaa kan jiru kan jedhu sagalee waaqayyoo keessaati wanta tokko tokko olii wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 36 lakkoofsa 31 keessatti sagalee dinqisiisaa tokkotu jira. Israa'el irratti namni mootii ta'ee mo'u utuu hin dhalatin biyya Esaaw biyya Edoom irratti warri mo'aa turan jedhetu listii maqaa isaanii gadi dha'a sagalee waaqayyoo. Maal jechuudha? Ijoolleen waaqayyoo sirna mootummaatiin buluu keessotuu hin galin biyya lafa already benefitii hooggantummaa waan barteef keessa galteetu isaan guddachaa wal ka'aa saba waaqayyoo isa dhugaa kana keessa ala jiru immoo eebba sababa hooggantummaa baraniif isaaniif dhufaa jiru sana akka nuyi mana waaqayyoo keessotuu jiru ala hawwinu nu godhan. Akkas jedha sagalee waaqayyooti. Kanaatiif amma yeroo dheeraatiif yoo baruudhaa dadhabne iyyuu haqa immoo maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u mul'ata kana fudhatee gara keenya dhufeera gooftaan. Haqa kaafnee sababa waa'ee dhugaa kanaa barree keessa hin galleef miknaanni tokko hin jiru jechuudha. Amma biyya lafaatu nu dursa otoo hin ta'in mana waaqayyootu dhugaa kanaan ijaaramaa ulfina waaqayyoo mana isaatti deebisuu jalqabna. Diina kana toora yartuu gadi dhayeeni maquma maqaatiin addaan baasaatu adeemna. Seera lakkoofsaa boqonnaa 16 keessatti diina isa jalqabaa hooggantummaatiin mormu sagalee waaqayyoo nutti dubbateera. Nama Qooree jedhamu tokkotu maatii isaa keessaa otuu Museetiif Aaroon ijoollee waaqayyoo geggeessaa jiranii lafa onaa keessatti ka'ee hooggantummaatiin mormuudhaaf yeroo ka'ee dhaabatee sagaleen nama dinqisiisu tokko dubbate. Akkas jedhe isin maaliif saba waaqayyoo irratti mataa keessan ol kaafattu?
sabni waaqayyo hundumti isaanii iddoo tokko jiru gita tokko ga jiru jedhe adagana daga gita tokko ga jiru inni jedhu jecha diinaat sagalee seexanaat eessaa kan inni dhufe isinitti hima Addaamii fi Hewaaniin jalqaba kuffisuudhaaf diinni yeroo dhufe iddoo irra jiran irraati asii ol akka isaan hawwan isaan godhe akka waaqayyoo taatuuti jedheetu asii ol isaan hawwisiise. Agitanii karanni nama kuffisu isa dana jiru ol hawwi jedhaan isa waaqayyo sirrii maan immoo siin ol jira hoogganaa keeti jedheen immoo maal jedha gadi bu'i gituma koo jirta ofiisaati maal hawwaa asii ol hawwaa isa waaqayyo sirra kaa'e immoo maal hawwitaa gadi harkifta naajjin gituma tokko teessaa inni jedhu jecha seexanaati bifa addaatiin mul'atee kan dhufe seenaasaa yeroon waan nangeenyeef guutuu isaa keessa deemuudhaaf hin danda'u waaqayyo akkas jedhe haa ta'u jedhe kottaa anatu eenyu akka hoogganaa ta'ee fi akka hin taane eenyu gita tokko akka jiruuf akka hin jirre natu dubbata hundumti keessan waciitii keessanitti ibidda naqadhaa ixaana naqadhaati na fuuldura kottaa maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u eega addaan baaseetii booddee Israa'el hundumaa irratti labsii labse waaqayyo irraa fagaadhaa maatii qoree irraa fagaadhaa lubbuutiin otuu jiranii laftii baqattee isaan liqimsitiiti irraa fagaadhaa diinni hooggantummaa demookiraasii isa jedhu mataa namaa keessa galee jirudha na dhagaa walqixxummaan hafuuraa miilla fannoo jalatti duwwaadha namni yeroo dhufee fayyu hundumaatu walqixxee eega fayyinee mana waaqayyoo gallee garuu nama waamaa angafa godha waaqayyo nama waamaa hoogganaa godha waaqayyo kanaatiif hoogganaa sana gadi hin harkisin tokkummaan miilla fannoo jalatti malee iddoo walqixxummaan miilla fannoo jalatti malee mana waaqayyoo keessa eega gallee miti gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisa waa'ee makliitii kennuu eega dubbateeti booddee akkas jedhe xinnoota manamaa waan taateef magaalaan manaa irratti biti isa kaaniin immoo xinnoota manamaa waan taateef magaalaan manaa irratti biti inni tokko 10 irratti bite inni tokko 5 irratti bite taanaan wal caalmaatu jira jechuudha irraaf jalaatu jira jechuudha mana waaqayyoo keessa maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u hafuurri hooggantummaatiin mormu hafuura amantoonni hundumtuu tokko jedhee amanuudha waaqayyo ayyaana adda addaa dibata adda addaa ijoollee isaa kaa'eera hoogganaan si duraa deemuu isaatiif hin gaddin uffata isaas qabdee booddeetti hin harkisin isa duuba buukeetiin eebbatu sii dhufa lammaffaa hafuura Meeriyaam keessa ture ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha Meeriyaam obboleettii Museetiif Arooniiti isheen garuu maal jette waaqayyo hunduma keenyaan oo dubbachaa jira Musee duwwaatiin kan inni dubbatu jettee kaate adagaana dagaa hidda rakkina kana akkasin ilaaltan hin barbaada Meeriyaam yeroo guddachaa turte dhiironni hundumtuu haa du'anii jedhamee mootii Gibxiitiin lafa labsiin bahe keessatti guddatte isheen kanaafiyyuu geggeessaan dhiiraa lafanni du'etti jiraachaa turte dhiironni lafa balleeffamanitti jiraachaa turte amma waaqayyo deebisee hin du'e jedhamee isa eegamu obboleessa ishee fayyisee du'a keessaa baasee mana mootii Gibxi keessatti guddifatee waaqayyo yeroo deebi'u mataa isheetu fudhachuu didee lafa isheen itti guddattetu hoogganaan lafa jirutti hin guddanne lafa namni itti guddate baay'ee hidhata guddaa qaba maal akka nuyi amannu wajjin adaraa kana dhageessan hin barbaada ilaa akkas jedhe gooftaan egaa eega dheekkameetii booddee lamxiitiin rukutamte Meeriyaam jedha Museemtiin isheen waa'ee isaa dubbatte kun waa'ee isheetiif waaqayyoon kadhate maaloo gooftaa koo maaloo fayyisiin maaloo yaa waaqayyo gogaashee akka kanatti hin dhiisin jennaan qoricha rakkina isheetii dubbate waaqayyo maal jedhee abbaan ishee dhufee yoo itti tufe isheen fayyiti maal jedhe waaqayyo rakkina iddoo guddina isheetiitiin kun jedhe abbaa guddisee itti tufe adagaana dhagaa qulqulloota lafa nuyi teenyee guddanne baay'ee murteessaa waan ta'eef milkool
yeroo Daawit namni waaqayyo fuulduratti waaqeffachaa ture foddaa isheetiin ilaalteetu hin tuffatteenii jedha. Maaliif akka ta'e beektu? Milkooli mana Saa'olitti guddatte. Mana Saa'ol immoo taabotatu hin jiru. Taabonni mana hin jirre hin waaqeffatan. Mana isheen keessatti guddatte keessa waaqeffannaa argitee hin beektu. Mootii utaalu argitee hin beektu. Amma garuu mootii utaalu waan argitee fudhachuu dide mataa isheeti. Obboloota koo lafa nu itti guddannu diina hooggantummaa nu godha. Kanaaf sagaloota kana laaluun keenya baay'ee barbaachisaa. Inni sadaffaan Abeseloom nama jedhamu mucaa Daawitiitu ture. Abeseloom hooggantummaa abbaan isaa Daawit otuu lubbuutiin jiru mootummaa isaa nagattu otuu inni bitaa jiru inni kun garuu jalaa ka'eetu maal godhe jedha. Namoota balbala irratti eegee dubbisaatu hooggantummaan dhimma namaa wajjin walitti qabsiiseetu otuu anaanni hoogganaa nagootanii dhimma keessan isiniif hin ilaalaa jecha akka nama gubbootiin nama bitatuutti abbaa isaa irratti hooggantummaa galagalchee kaasaa ture. Hooggantummaan nama tajaajiluu miti. Hooggantummaan dhimma namaatti dirmachuu miti. Hooggantummaan yaada waaqayyoo fuudhanii deemuudha. Inni arfaffaan Adonaayijaa kan jedhamu ammas mucaa Daawitiiti. Inni immoo iddoon sun naataa jedhee yaade nama lolaati. Kanaafiyyuu iddichi naataa jedhee yaade. Waaqayyo garuu akkas jedhee Adonaayijaa iddichi kan kee miti. Iddichaaf kan taa'e Salamoon Daawit irraa kan dhalate nama gara biraatu jira jedheetu otuu dubbatu argina. Hooggantummaan obboloota koo yaada waaqayyo wajjin kan walitti qabate waan ta'eef diinota kanarraa eeguu qabna hooggantummaarraa. Namni naataa jechaa gara hooggantummaatti dhufuu hin danda'u. Iddichi kan kooti jechaa dhufuu hin danda'u. Namoonni na filaa jedhanii nama kakkaasaa magaalaa keessa adeemaa bilbila salfooniitiin maaloo adaraa jechaa hooggantummaatti dhufuun hin danda'amu. Waan tokko namana iddoon namaa kennameef ammatuma namni filee achi kaa'eyyuu namni filee achi kaa'e achi taa'uu hin danda'u. Iddoon hooggantummaa filamanii lafa ta'an miti. Iddoon hooggantummaa ayyaana achi nama kaa'u namni qabaachuutu isaaf ta'a. Ayyaana nama ceesisu qabaachuutu isaaf ta'a malee hooggantummaan yaada adda addaatiin keessa kan galamu miti. Amma kanarraa kan nu ilaallu maal inni? Jireenya keenya keessas of ilaalaa, hawaasa keenyas ilaallachuun keenya baay'ee barbaachisaa. Iddoon sun kan kennameef iddoo sanaaf waaqayyotu filaa. Salamooniin dhaqee waaqayyo kan inni filateef sababni isaa inni guddaani nama inni filate sana keessan waan hojjechuu barbaadu. Garaa Salamoon keessa waan dhosse waan qabuufidha waaqayyo. Isa keessaa inni tokko mana qulqullummaa isaatu addaan bahee ture. Manni qulqullummaa addana taabonni waaqayyo addanatti addaan ba'anii kan turan Salamooni mana waaqayyo yeroo ijaaruudhaaf ka'e iddoo aarsaadhaa fi taabota waaqayyoo mana isa ijaare kanatti olitti fide. Adonaayijaa keessa yaadni kun hin turre. Abeseloom keessa hin turre. Garuu Salamoon keessa waan tureef waaqayyo yaada isaa raawwachuudhaaf Salamooniin filate. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u.